وقدوتنا وقرة أعيننا وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، وأحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وأهل السماء في السماء وأهل الدنيا في الدنيا، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gorsa dilas hin qabu akka obboleessa fayyajuu osoon ustaaz hin ta'in Maaruuf Mahammadiin jaama akka nama barataa tokkotti garuu yaadaan qabuun gumaachaa waan jiru dhufe malee nama akka keessanii barnootaa fi qaceelloo fi waan hundatti haajamu anaa fi isinuu rabbi nu haa badhaasu. Amiin jaa. Gaaf tokko as sheekan keenya gurguddaa akka Sheek Bakrii namaan hedduu jaaladhu gara amata 7 olii qaraatii irra wajji turre sheekha keenyaas akka Sheek Jamaal akka Sheek Taajuu imaama keenya beekamaa Sheek Mahammad Amiinii ergaa gurguddoo isirraa dabarsee warra itti fayyadame rabbi nu haa godhu. Seenaa xiqqoo takkaan isinii magaaf tokko Imaamu Maalik ibnu Diinaar gurbaan tokko hattuun mana isaa dhufeeti mana isaa hatuuf asuma hirtaniimi mana isaatii hatuu dhufeeti isa nagarre isaa waa fuudhu waa barbaadu kan akkana harkeetuma awwa maaliif jirtaa jeeni gurbaa harkuma harka qabeeti zaan salaataa ni geesse wajji nyaataniit waan fudhattees fudhu hojjeeni salaata wajji dhufan hoggaa masgiida dhufan hattichi beekamaan biiti guutuun beeytu kunoo akkana safulawwan imaama guddaa wajji ta'a. Kamuma sheekni akkana min ayna xaalumna ujaaniin sheektichummaan irra imaamu Maalik ibnu Diinaar cinaa taa'u kun sheekha eessaa dhufee jaaniin higaafatan itti dhiyaatu yaa sheekh sheekni guddaan si bira taa'u kun eenyu jennaan ammaa jaa liyasriqanaa fasariqnaahu isiniin hata jee mana dhufeet hannee as finne jee masgiida kana isaa'u. Allahu akbar. Isiniin gorsa jee dhufeetiin gorfamee asirraa deemu jira gorsa jajjaba Sheek Bakriin asirraa kana sun akka itti fayyadamtaniin isiniin jaa obboleeyyan keenya ka guyyaa har'aa badhaafame guyyaa har'aa eebbifameen kongura. I have a great pleasure. Nice to meet you again and again. Congratulations. Kongura Najan. Amma istarti goote malee finishing it. Inshallah bakka guddaatti naafiyatu rabbi wal nu agarsiisu waa sadiin siidhama. Sheekha keenya guddaan na bira jira zaani zaa qonkooti zaa kana dirqiin ol kaase malee Ustaaz Shureymiin kun dideeti deemuuf hin deema maaliif gizee biraa bal'inaan ani sagantaa akkuma isaanii qopheessee waan fideef gizee biraati bal'inaan wala garra malee guyyaa har'aa zaa namni amma zaa tana garaan maal miskol godha qonko jaafa san gubbaan kaanis waan itti jiru barbaadaami muka gurraacha kaanis buna isinoo ashara moomaal himadhaafa kanaaf zaa tanatti waa namatti hin nanjaan. Laakiin waan galaa namoota addunyaa tanarratti achiiftaan goolii isaanii irratti jechuudha. Milkaa'an namni an islaama jiru mee goolii isaa naa hima mee isin keessaa warri har'a dhufee as hin jirre harka baasa. Maa kan eega. Haya gooliin islaamaa maali mee? الدنيا تنرتي الدنيا تمالي كما ذكرنا الله جل جلاله في محكم تنزيله الدنيا لهو ولعب جيني داجيها الدنيا مال أبا كبانيلات نمني تبتان كبانيلات وجل كذا قولي خنا رانك قولي سنين مالي تبت قولي لن شوفيها قولي يشوف مالي برتو تاني أفهم برتو تاني ناسو درجة تبت خايو يشو قلم خايوم تكا جنة إسلاما إس جنة جاها أو ربي نواغن واسدي تاسر رانا قلتون أكا معروفي كبته سنين سدام مچو برباد تقل مقو برباد دقيسون
tana moonni galmagaanillee galmagaanii galmaga'u jiranillee galmaga'u jiraniin tokkoffaa hayyoo guddoo qabaachuu mul'ata guddaa qabaachuu qabda. Lammada mul'anni kun maaliin deeggaramuu qaba? Intaresiin fedhiidhaan. Yeroo addunyaa tana keessa laaltu isin hundi Ameerika galuu ni feetan hin feetanii? Maal dalagu jirta Ameerika galuu? Sheekni kan yan fadhu jee garuu shuufaati waan feetuu qabda jiruu feetaa mire sheekni kan yan fadhu jee anillee ni fadha akkuma keessanii sun. Garuu waan feetu san harkachuuf maal dalagu jirtanii naayi? Ati hundinuu abbaa qabeenyaa beekamaa alamaa ta'uu feetu? Ifa na jaaha? Maal godhu jirta waan feetu san ta'uudhaaf? Atliisti yoo miila kana kaayyoo ta'ee itti deemtu sanitti tarkaanfachuu baatte ol fuutee jiraachuu qabdaa kaayyoo ta'e sanitti jechuudha. Suniif isinirraa gabaabsee kaayyoo qabaadhaa kaayyoo guddaa akka obboleeyyan keenya kun har'a milkaa'anii milkii gurguddoo rabbi haa milkeessu. Halammadaa kaayyoon ta'e sun fedhiin deeggaramuu qabdi. When we want to do very easy jaan maqsa faranjiitu kun. Ilmi namaa waan fedhiin dalagu hundi isaa laaftuudha. Onnee guutuu wanni dalagan cuftuu simpili. Wanni garuu qalbiin biran jirre siifuun galtuu sii galti. Qaallichaa gaafa kaan sheektichi sii galtee jeen darasa fuudhee jira. Yaa sheeka naan galle edaa dhaqeetiin na diddee jeenja. Jaartii sokkaa jirti. Eda dhaqee galuufii didde. Sheekni maal gaafate? Kitaaba gaafate. Kitaabni dubbiitu sii galtee jeen. Yaa sheeka edaa dhaqeetiin warri na diddanii gandee jirte. Awoo sokkaa tana rabbi isinitti hin qabin duuba. Sadaffaadhaa kaayyoon qabdu kaayyoon fedhiin deeggaramte sun iffartii barbaaddi, duudii barbaaddi, tattaaffii barbaaddi, halkanii guyyaa addunyaa kanarratti hayyuun addunyaa tokko namni tokko galmagee hajaamu yoo maal ta'e je yoo doktara ta'e yoo injiinara ta'e no yoo maal ta'e neenaayin namni tokko galmagee hajaamu yoo maal ta'e yoo kaayyoo qabaatee kaayyoo isaa sanitti humna beekumsa dandeettii ga'umsa ogummaa qabu itti xuruursee kaayyoo sanitti har'a irra jiraate galmagee jira namni kun zeeroo irra yoo jiraate kaayyoo ta'e suniin bakka jirtu sanitti kutaa jirtu san irratti humnaa fi beekumsa qabdu guutuu itti fixee yoo itti fayyadamu jiraattee galmageessee gammadiin siin jaa. Yoo rafu jiraanne anaafiyatis waliinuu warra amaanaa nyaata irraa nu taate. Amaanaa guddaa jechuudha. Kanaaf kasadaffaa iffarti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? Walladhiina jahaduu fiina lanahdiyannahum subulana. Namoota kaayyoo fi mul'ata guddaa qaban kaayyoo fi mul'ata sun galmaan gahuudhaaf onnee guutuudhaan humna qaban guutuu xaruursanii irratti bobbaasan nuutu akka waan sun galma barbaadan sun ga'een isaan godhaa haazaa waadun min Allah laysa waadii wa waadukum baallama rabbiiti kanaaf ati seen osoo hin ta'in humna qabnu kaayyoo qabnu san irratti xurursinee yoo hojjennu taate rabbi galmaan nu ga'a فإذا عزمت فتوكل على الله ملة جاري الدنيا تنرق أمنو آيا جمان بريدان كن شيكم قدودا خناسي ولي قبي نافي سنيفو برنوت بريدا خنخنة الحمد لله رب العالمين وان تكبيتشا دبديتين الرابوة ديرو ديفا ماشي تقوى تكبيتشا سنين دي برتو داني مودنو جايبا تكاني سنين مغاف توكو برسيسا استيري برسيسو برنوتا استيري خانا خيستي جولين at least 75% جيچو نما اسلاماتي كلاسي سن خيسا خجرن دري سن كيسا غافي تكا غافتين ما جتي غافين what is the difference between Muslim and Islam? Can you ask me? Tell me. One by one. Tokko tokko naayimime. Naayim. Garaagarummaan Islaamaa Muslima jidduu jirtu Ingiliffaan naayimime barattotaani.
Tell me for English language. Islam is the religion which the followers of Islam. MashaAllah. Allahu Akbar. Berita akan berbana itu. Mali Islam itu nogasi injan mali Muslim ogajan kadam bene. Jolle kilasi butun akawanin kilasi sun kesa jirutin si mabar. Zinjan wanta kambe hanga. Amma akan mati la channel ke ati ni wonje ma usudan da yaga. Nama tokko gaf tokko Islam inni Kristana biya ka kenya nasara kana kesa jiratan. Sheikha dufed ya sheikha amma gurbata ko dufe na Islam sijen Islamun barbada. Akasiye ko sheikha bira da ina je fuden. Asomai sintate nim to kasi Islamu barbade sheikha bira fiddani aw miskina ya sheikh madira fiddani buyu sheikh mishadan kan zizo ega hono sheikh mi nabira jirani inni suda sheikh bira gese akasum hogga sheikh bira dakan sheikh ni sajel ha sheikh na bi gurba khanas volumani Islame sijen Hindu ko Islamina fitratallahi alladhi fatara an-nas alayha khanna rabbi badasa umamani sa badasa malum ma si umar rambeku tanab nafi isas volumani Islamesi maqam Muhammad Islamami inshallah fuldura saganta ballon qaba yo rabbin fade ballina wala garra araba gana gammadani baga rage sani milkawa hora na bula de bana gobangala adam yatan badada misha lata darara sirawa ada afan amanta ka sambeha tokota jirada wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh congrats jalka barati congrats ni jechu barbada congratulation baga gammanne baga gammadani inshallah wanda kan gammace se warra gammacu tayna halkani guyana me bakkatanatti welbo kana kana qophee to dabdame jalka barati rabbi ta'ala amil kaysu ربي ثان عامل كيسو أبلي ذا إن خدير يعقوب تكاو بيت المال جماعة خنا خربي خنا جماعة خنا كنّي نما الدنيا تنوغل ربي فاتاس نما الدنيا تنوغل ربي فاتاس جماعة خنا متي الدنيا تنوغل وداف إن شاء الله إذن ربي تين عبديدان الرقبة أكسيتي بامسا جبابا جماعة بجني تكاو هدف وان جاموسن كبا ملتا خايو خارور فتي كبا بكاغو تاو خانكارور فتي كبا إن شاء الله سنوات فرمات النان أكو ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نجيتي هذا ربي كبا دادا أدين ففتحين هذا ربي خلتي غوغوغا أكان تفرقا تكاو فرقا داولين قودنا من ربي خناب ونينا داو جماعة كان خايو ساقل مانغو داف والقوقود دبودان غندافي غنزما والباسو دبودان سباب سبب والقود دبودان توقتاني كسيتي إن شاء الله جماعة كان خايو ساقل مانغي نجيتي يادا ورغنا جماعة كنا كيف تبني تكون مادام دامابي وربو جماعة كنا را ديمو داف ويلغو ناف ديمن ويلغو نارغو نمتيب فاينانس انتاتوس إدو جراني تيادان تاتوس أكا جماعة كنا هنده گنن بلنمنكو وربادا بلنمنا فهمتني وادارا هنده گتني جماعة كنا يعني تني جماعة كنا فاينانس يو ربي ذلك جماعة كنا أمير جوتني أكا ستي خن دامسا دامسا جوابا خليل سني دام الرأي إن شاء الله هندا كيسن ربي سنامل كيدو خنين إفاجي تيجاب نماتني أسيتي جنبتشو تجنور جكو دتني ربي سنامل كيدو أكسيتي خنمان جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته umara shayni gize goles petolotti namin ja talle ga isiniyo juko dachu balu ni jana isiniyo juani turef
niin qooddaadha. Gorsa babbareedaa hedduu isinii dabarsanii jiranii. Waan irratti dabalu dilas isin qabu. Obbolawwan kan hundinuu baay'ee gammadanii isin jaa. Wanni guddaan gammachuu keessan kaarraa kan arguudha. Hedduu takka gammachuu kiyya arrallee isiniif akkana godhee ifa baasuu baadhu gammachuun anatti dhagahamaa jiru maal akka ta'e guyyaa boodootis arguu dandeessanii keessaafuu sochii guddaan jammaan kunis Hacoollotti socho'aa jiru sochii jabaadhaa sochii hedduu namatti toludha. Waan jammaan kun ta'e gammachuu boruu arguu teessanii immoo hedduu takka baay'ee gammadeetiin jira. Kan hedduu na gammachiises budinii gammachiilee ta'uu baatu budiniin Hacoollotti jalqaba irraas jaaladhu kan Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam jaalatu keessaa baakboonii addunyaa tanaa warra ta'edha. Hedduu takka na gammachiisanii jiranii ni hedduu takka takbiirtaa godhaaf. Kana caalaa waan hin dubbadhu qabu baay'ee gammadanii jaallatu baay'ee guyyaa kana keessan dhiifa magaa teeshinni kiyyaa ammallee garas waan jiru jecha haasawaas gamaa fi gama naa waliin laaqeetiin jira. Miiks wareetiin jira. Dhiifa manaaf godhaa ulfaadhaa galatoma.